Yaa akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii akkasuma nagaa qabdan abdii isinirraa qabaa. Anillee yuutuubara reefuun eegaluudha. Akkana jajjabeessitanii sabskiraayib, laayikii fi koomentiidhaan na cinaa dhaabbattan abdii isinirraa himeen rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenya kan jedhudha. Zayitii yookaan immoo rifeensa keenya waan qibaatii garaagaraa dibannu alaa bituun ammoo iyyuu nu barbaachisu gisee hundaa maaliifi waanuma jiru mana keenya keessatti hojjenneetoo fayyadamuu qabna. Kanaafiyyuu mee har'as zayitii tokko isinii hojjedheen jira. Na walumaan kan ilaalu ta'a. Zayitichi immoo kan maalii hojjettan jechuudha. Janjibila namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Janjibiliin immoo gahee guddaa rifeensa keenyaaf qaba. Dhugaa rabbii ani amma yookaan yuutuubii yookaan viidiyoo waraabuudhaaf as baheeti malee duraanumayyuu nima fayyadama. Bu'aa bareedaa naaf buusee jiraalleedha rifeensa kiyyaa fi rifeensa dammoo yoo fayyadamnu keessa isaa kan agartanii miti akkanatti fayyadamuu qabna. Maaliif gaafa sirnaan fayyadamne geessine caafii isaallee sirriitti haga caafii isaa gahutti fayyadamuun irraa eegama jechuudha. Janjibilicha mee walumaan hojjenna. Janjibili immoo faayidaa maalii qaba? Faayidaalee hedduu qaba janjibili dhugaa rabbii dubbachuu fi rifeensa keenyaaf machi osoo hin malillee keessa keenyatti illee yeroo fayyadamnu dawaadha. Janjibili akkuma beekamu keessattuu nama keenya biratti waan akka dawaa garaagaraatti fayyadamu waan ta'eef qofaan nu qabeef waan tokko fayyadamnu. Garuu karaa rifeensaa kanarratti immoo hagam tokko faayidaa nuuf qaba kan jennu irraa hin beeknu. Kanaafiyyuu mee ani akka kiyyatti na fayyadee jira. Janjibilli kun jechuudha. Isinillee mee fayyadamaatu akka bu'aa irraa argattan abdii isinirraa qaba jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf namni waan nama miidhu tokko namaaf hin qopheessu kan immoo namaaf hin fidu. Waanuma ofii kiyyaa itti fayyadamee yeroo dheeraa ana fayyadeedha. Kanaafullee mee isinillee itti fayyadamaatu bu'aa isaa irraa argadhaa isiniin jedha. Mee gara viidiyichaatti tarree walumaan ilaallaa isiniin jedha. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya akka yaada qabdaniin na bira dhaabattanii sabskiraaybii na gootanii koomentiilee yaada keessan nuuf kennitan abdii isinirraa qaba. እና hordoftoota kiyya akkuma reefu isin jedhee janjibila bifa kanaan ni qopheeffanna jechuudha. Janjibilicha erga bifa kanaan qopheeffannee keessinee booddee zayituma isa kana jechuudha. Akkuma agartanii kun mana madam keessaan dhabama jedhee hin yaadu sirriitti ilaaladha. Akka jechuun sigaa maxxashaa yookaan immoo foon ittiin xabbafamu baadicha san jechuudha. Inna bifa kanaan akkanatti ciccirra jechuudha. Janjibilli maaliif yoo bifa kanaan akkanatti hin qopheeffatin yoo keessattuu iyyuu immoo hin daakiin itti nuuf hin bahu nu barbaannu sun jechuudha. Isinii galee kanaafuu waan akkanaa kanatti daakaadha. Erga daaktaniin booda immoo waan itti ho'ifattan sanitti ni godhattu jechuudha. Maaliif daakaa isiniin jedha beektanii akka sirriitti wanni nu janjibila keessaa faayidaan nu janjibila kana keessaa barbaannu akka nuuf bahuu fi andammoo zayituun yookaan immoo olive oil fayyadamee isin zayituma qabdan fayyadamuu dandeessanii mushtaruuri. Ani zayituun fayyadameef isinillee dammoo isaan fayyadamaa jechuu miti. Waanuma isinitti mijate waanuma mana keessan keessa jiru fayyadamaadha. Anama zayituun itti naqaa abiddarra kaayaa jechuudha. Garuu abiddarra yoo kaa'u kana abidda hedduu jala qarnasee yookaan immoo xinneessee godha. Maaliif wanni ani faayidaan yookaan immoo wanni ani janjibila keessaa barbaadu sun suuta jedhee akkuma yeroo dhadhaabessinu agartanii yookaan qimamni isaa kan itti naqnu isa wajjiniin akka nuuf bahuuf jechuudha. Kanallee dhugaa mee ilaali gizuma zayitumayyuu itti naqnee geessinu akkanumatti dasnama bifti isaallee ni jijjiirama. Hedduu dasnama jedha. Yoo damooyyuu walitti erga abiddarra irratti illee wal fudhateetoo booddeeyyuu bakka onnoo qaba shattoo kan dammoo urgaan isaa jechuudha. Urgaa bareeda wayii nuuf kenna.
Inna argaa jirtu bifa kanaan akkanatti abidda jala qannasee faayidaan anjinjibila keessaa sirritti waan isa keessa jiru san suuta jedhee akkanatti ni baha. Dammoo maankanaan xiqqoo warraasaa maaliifi akka hin qabanne yommuu hin jenne jechuudha. Abidda bifa kanaan maarra xiqqeessa isa dhumaati irratti jechuudha. Isinillee akkanatti xiqqeessaa sirritti maaliif akkasin jaalaa zayitiin yommuu hin jenne keessattuu zayituun yookaan olive oil kun ni beektanii. Xinnoo abiddarraa yoo ture foolii sirritti nu qaba waan ta'eef abidda jala xiqqeessuu qabdan. Argaa jirtu amma yaani duraan akkamitti fayyadamaa duraan miti ammayyuu zayitii qurunfudii ni fayyadamaa bifa kamiini osoo isin akkanumatti teechisa akkanumatti itti naqee teechisa garuu suni akkani amma kana hojjedhee argetti filatamaan osoo abidda irratti xinnoo ho'isneetoo bareeda kunoo geeffadheen jira bifa kanaan akkanatti dhimbiibanna dhimbiibduu fidannee jechuudha yoo kanallee hin qabaatin akkuma warri keenya duraanii abuyyadee yookaan immoo waan adiidhaan godhusan bifa kanaan akkanatti erga dhimbiibnee booda waan akkanaa kanatti naqama jechuudha. Erga waan akkanaa kanatti dhimbiibannee naqannee mee bifa isaa agartanii bifni isaa yeroo duraa zayituun yookaan olive oil sunii fi ammi tokko miti argaa jirtu miti bifni isaa yuusuu jijjiiraman jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi ani duraanuu nama fayyadamaa yookaan akkas viidiyoo hojjedhe yookaan miidiyaaf dhiyeessuu dhabuu danda'a malee duraanuu nama hojjedha bubbulee jira ergan hojjechuu eegalee jechuudha ture ni fayyadamaa baay'ee faayidaa tokko irraa argadhe. Baay'een faayidaa irraa argadhe jechuudha sini galee baay'ee keessattuu jechuudha rifeensa dura keenyaan akkanatti achi deddeemee akkanatti yookaan akka faaxuu wayiitti nutti bahuu hedifaa yeroo hedduu shaashii hidhachuudhaan akka wajjiniin kushiinaa madam keessatti jechuudha hedduu nu gargaaraa hedduu nu fayyada jechuudha. Rifeensi keenya shaashii yookaan dammoo hidhanneef yeroo dheeraa mana madam keessa hojjenneef gaaf kunuunsa gooneef jechuudha wannumaan tokko ta'ullee hin jiru. Sinigalee osoo shaashii waggaa meeqarraa meeqatti yeroo hunda hidhanne gaaf rifeensa keenyaaf nu kunuunsa goone taanaan akkanatti rifeensa banaa deemnee fi rifeensi keenya firiidamii argatee guddata jechuu miti. Sinigalee namni tokko akkamitti yaada waan yeroo hedduu shaashii hidhadhuuf maal ta'uuf rifeensi kiyya akkas ta'ee jira. Garuu noo indoom shaashii gaaf hidhanne rifeensi keenya bakka qalamiin rifeensa keenyaaf yookaan dammoo zayitiin rifeensa keenya uumamaan qabu uumama arge wannummaan arge irra bu'eetoo daaraa nu jalaan ta'uyyuu. Maaliifi ani lafaa kee akkas hin jenne ofii kiyyaa waan argeef jechuudha nama kushiinaa madam keessaa umrii guutuu kiyya jira yookaan dammoo waggaa dheeraadhaaf shaashii uffadhuudha biyyayyuu ta'e asiyyuu ta'e nama shaashii fayyadamu keessaa ani isa tokkodha gisee dheeraa jechuudha mana madam keessa qofa osoo hin taane garuu rifeensi kiyyaa waanan kunuunsuuf gaafa waa kunuunsinee bu'aa akkasumatti irraa argana waan kunuunsinee sanirraa jechuudha. Waanan kunuunsuuf waan tokkoyyuu hin ta'u rifeensi kiyya ittuma bahaa deema malee shaashii hidhadheedhaaf uma tokko hin ta'u garuu kana ta'uuf rifeensa keenya kunuunsuu qabna jechuudha nullee. Kanaafuu obboleewwan koo rifeensa keessan kunuunfadhaadha. Rifeensi jechuun bareedina dubartiiti. Rifeensa qullaallee yoo deemne shaashiillee yoo hidhanne rifeensan bareedna. Gaaf rifeensa hin qabnellee shaashiitu nu dhoksa hojjenne